guurame miliyoona 16 kuma 200 wayii isiniin jechaa jira. Dandeettanii isteetimentii baataana sobsiisa. Dadhabdanii jalaa hin mimmiliquun hin ta'u. Kalee malee engadda bakka ciisu peenxanii maalii malee beekan qabdu yoo pooti go'an ture kiristaanota arrabsuu miti sun. Akhlaaqni islaamaa nama arrabsuudha. Akhlaaqni islaamaa dubartiirra jijjiiranii zayitiin gubachuudha. Akkatti uummanni dhufee akkanatti naa jedhu feetanii isteetimentii baasa na sobsiisa allaqe deqqaqe indeessinaa dubbii jala. Okay. Kana beekan shari'aan zaahira na bira. Amma xumurtee? Xumure. Okay. Sheekota hedduu tasirra jira. Sheekota ilaallataayyu ati walitti gadi yaana maalidha atti sheekotatti dhaqattee dubbii gashita. Isa qofarratti xiyyeeffatu. Sagalee kee guutuu si jala taa'een si dhaggeeffataa ture jalqabaadha. Garee shaadaan sheekota. Amma isarra loluu dhuftammoo hin sobeeyaan ishii. Ani moo waa'een sobdee fi waa'ee dhugaa dubbattee irra hin jiran. Waan humtati kaaste kunuu sooshaal miidiyaa irra. Salaamu alaikum. Abukaatoon barbaaduan. Eenyu abukaatoo dhaabbataa hin jiran. Adeemsa kee sirreeffadhu. Ati waan maal taatee fi fakkeenyaaf sheekonni. Aboo qoleessa nun arrabsin rabbi jedhi. Hin arrabsin ani waan isin arrabsin qabu. Sheekonni arrabsamuu hin qaban. Balage. Bilginnaan. Ndazii ayimachini. Leeba ndazii ayimachini men. Evidensii fiduudha amma ka barbaadamu birrii miliyoona 16 guurame moo miliyoona 4-5 abdiin jedhu guurame. Namni sheeka arrabsan jiru. Sheekota wanni fidaa jedheefi isaantu sagantaa qabe. Isaantu maxxanse. Isaan laalleen maxxansine. Isaan laalanii kennan. Kanu jenneef kana. Malee achina qabii azna qabii ushuruu minaamin haasfallegi meneega. Daawwa irratti walolaan jiru. Namni sheeka arrabsan jiru. Hin arrabsine. Giddiin nu arrabsite. Amma dubbii balleessuuf hibar. Asliin sheekota xiqqasee dubbii balleessuuf. Inni haqallo. Obboleessa kiyya Ustaaz Ahmad. Dhaggeeffadhu. Sitti himaan. Na dhagayi. Asliin soba yoo jettee fi ragaan kunootira. Kana ragaa. Deettee gara itti baatu jiru. Please dhiisi baasii ragaa. Ustaaz jirta. Ustaaz Ahmad jirta. Minim mittaamataa nagar yeellam kunooti. Wayifsiin jedhe baasii ragaa kan. Birrii waraabadhaa kunooti. Deemi. Asliin sheekota arrabsee jedhi deemi kunooti. Kan na evidensi no. Habibi. Namni hundi dubbateera fakkaata. Dhugaa dubbadhe yoo jaannata seene yoo azaaba seene mana ilma namaa sodaadheetiin asitti hin ashkaabbatu. Asli Habibi kana dhaggeeffadhu mala taraa takka kadhuma an dhugaa dubbachuudhaafi waan amma adeemsa amma Ustaaz Ahmad barbaade jalqaba wal sirreessine dhimmi kun dhimma sheekata waliin qabatu jennee bira dabarree barsilaa. Jalqaba irratti dhimma nama dhuunfaa dhimma sheekaa dhimma garee shaadaa waliin qabatu jennee yaada san sirreessinee dabarree jirra. Wilwilli yeroo miliisuufi bardubbii. Ustaaz Ahmad deebisaan Ustaaz Ahmadin na tubachiisa rakkoon tokko illee jiru. Laal Ustaaz Ahmad yaanni gabaabaa obboleessa kiyya. Laal amma warni reeffamu odeeffannoo reeffanis ni kennu barbaadanii harkaa dhaabdanii. Asli waraqaan sibira ga'e suni qaamaan sibira dhufe moo PDF-dhaan sitti ergame waraqaan silkii keessatti. PDF-dhaan si ergame moo qaamaan sitti fidane. Qaamaan namni waraqama kana fidu Itoophiyaa Kaayiroo dhufa. Gaafiidha. Piichaa jechuu barbaade. PDF printii qaban Eewwaa. Laa wanti jechuu barbaade maal beektaa? Anam astaa'ee boru ganama sa'a lamatti manaajera baankii kiyya irraa fayyadamu yoo hin bilbile. Isteetimentii kiyya waggaa tokkoo kaji'a 6 kaji'a 3 kaji'a 1 naaf ergi yoo jedheeni achumaan kompiitaruma keessaa printi godheetiin gara wannaa kiyyaa gara telegiraamii kiyyaa WhatsApp kiyyaatti na erguun danda'a. Haqiiqaa waliin himne yoo wal sobuuf malee. Osoo dhaqin manaajerri ishee dambanyaa kiyyaa yeroo dheeraa wal beeknan amana waan ta'eef osoo dhaqin isteetimentii baankii kiyyaa kaji'a 3 kaji'a 1 ka waggaa tokko naaf ergi yoon jedhe ka waggaa tokko waraqaa 12 kaji'a 6 waraqaa tokko irratti baaka ji'a tokko sigalee erguun hin danda'ama. Boru ganama Abdii Raggaasaa mana ciisee bilbilee waraqaa ergee yoo nutti illee ergine Ustaaz Sheriyaat Gammadaatti ergee dubbiin kun gabaabachuu hin danda'a jiran. Wanni kun asli illee ifaan akka jechaa jiru yoo balleessa dhiifama gaafadhaa kalee kiyyallee yoo gurgure waan kan hin sirreessee ga'edha kam gurgura. An kana jedhee bara namni sheekota narrabsine amma. Anamma sila asliin talaata kiyyallee. Akka yoo isin hime sila asliin talaata kiyyalleedha.
sila wajjin lakkana haasawillee barbaadu humna qabu malee sila irra gatache bee garuu humna qabu waan ta'eef garuu adeemsi qajeelaadha. Ifni ana sibba reefu jaalladhe wallahi billahi adeemsi asliidhaa sirriidha. Dhugaan asaaboo yoo dogongoran balleesse dhifama gaafadha yookaan ammoo dhugaan jiru asaaboo jechuun akkamitti kun jilleen isaa jirana. Wallahi sheekota keenya ama reefu ka jarana dhageenya sheekota keenya akka gowwoomsanii barbaadu jecha dhageenya. Saniifi wanni namni guutuun dhugaadha jedhe isa maaltu keessa lochiisa abdii nu bari waan dubbatu wallaalee bu'aatirra. Saniifi dubbii qajeelaa yeroo tokko jallisuudhaaf deddeemuun sirrii minatti fakkaatu. Qoratamuu qabamu sheetichi kunillee. La Ustaaz Ahmad Miskin is rabbi sodaadhaan Ustaaz Ahmad irraan tuqina. Amma hubatina amma nagara maaltu akka oo'ite yoonii nagaraallee baqqatu. Qorattoonni qoradhaa waa'ee Ustaaz Ahmad illee maaltu akka waa'ee sheektichaa sitti muufannee na carraan nagee rabbii jedhii na dubbachiisan gubadhe. Waraanni tokkummaa waan Ustaaz Ahmad qoradhaa maaltu akkatti oo'ite ati inni oolii qoradhaatiin odeeffannoo jiru nungaa rakkoon hin jiru. Carraan kawanno asli afaan takka dubbadha. Thank you. Afaan takka dubbadha. Asli wanni atamma jettee fi namni kun rabbi isaa haa yaalamu namuu gammachuu qaba. Fayyaa isaa namuu ni barbaada. Ammallee kan jedhamaa jiru fayyaadhuma isaa irratti dubbatamaa jira malee hammeenya dalage hamtuu dalage jedhee namni hammeenya isaa dubbataa jiru tokko illee hin jiru tokko. Kan biraa wanta amma yeroo ammaa kanatti deemamaa jiru gargaarsa ummataati, gargaarsa hawaasa bal'aati. Yeroo ammaa kana keessatti ka deemamaa jiru. Amma as Minnesota kanatti ammallee maqaa isaatiin horii guuramaa jiru tokkotu jira. Horii guddaa tokko ka guuramaa jirutu jira maqaa isaatiin. Yeroo kana keessatti gargaarsa maqaa isaa qofallee osoo hin taane gargaarsi hawaasaa yeroo itti barbaachisu keessa jirraa jechuudha. Osoo horiin hanga kanaa lafa jiru, osoo horiin hanga kanaa dhukateetiin dhukatamee hanganaa lafa jiru, maqaa isaatiin horiin guddaan ammallee horiin biraa doolaaraan walitti qabamuun maaltu deemamaa jira. Ilaa yeroo kanatti gargaarsa isaa caalaa kan dubbatamuu qabu gargaarsa hawaasa miidhamaa, gargaarsa hawaasa uummanni manni irraa gubate karraasatti badhee jiru sanaati. Yeroon kun keessa jiru jechuudha. Atama waan kana fiduun hammeenyaa miti. Isatti dhuunfaan gadoo isaa qabaattee illee miti. Ragaa evidensii nuu haa dhiyaatu. Hangi inni lafaa qabuu fi hangi isaa guuramee fi hangi haftee isaa haa dhiyaatu jechuun hammeenya hin qabu. Ustaaz Ahmadii kennes illee miiraan hin deemina. Suutuma jedhaa tasgabbaatii as deebi'a. Hubadhaa wal hubachiisaa jechuu barbaadeeti kanuma jechuu barbaade. Bareeda hayyee akkaawuntii isaa maarree warri gargaarsan jirtanii namoonni hedduu hundi keessan olumaa hundi keessan beeytonni kan hundi keessanuu abdiin isaa baay'eetti dhiyaatanii qaama feetanirraa ta'aa feetu abdilleen feetu obboleessillee abbammaan feetan deemaa isteetimentii baatii afran eeganii dhukkubsateetii haga har'aa jiru baasatiniin na sobsiisaa waan feetan uffannis yoo jettan uffannisa amantii teennaa keessaa boo jettan isinii baa yaalchisi yoo jettan kalee kiyya gurguradhe isinii yaalchisa waan ummanni kiyya narratti fudhate hin fudha na sobsiisaa deeman birrima miliyoona 16 kana gadi fidaan agarsiisa miliyoonuma 15 miliyoona 15 kuma 999 fidaan na sobsiisaa deeman kuma 200 folla dhiisa kuma 79 folla dhiisa birratti 400 illee waan shaayitti dhiisa saantiima 79 illee dhiisa miliyoona 16 afaan kiyya tuqe kana miliyoona 15 kuma 999 birrii takka qofa kanarraa hir'isaatiniin na sobsiisa waan isin barbaadan isin qaxxaam allaqee daqqaqee salaamu alaikum tokkummaa yaada'uu qabaatte kennadhu hin goolamna aga boruu nagaan bira dhufu. Utuu waa biraan dubbatini sirra dhaabbee amantummaa keetiin kaleen kee yoo hanqate birriin sun yaaduma keerra dhaabbeeti. Anatu kan koo gurguree itti dabala birrii sana kalee tokko jechuudha. Kun akka jirutti sin amanaan. Ijalee. Inni dabala adila biyya kan. Tan dabala dhugaa siyaasofsiisan fidani. Yoo jirri siyaasofsiisan yoo kaleen kee hanqate ta'e koo tokko kunoo waa daansee natu dabala tokko. Kaleen lama argame allaqe. Inni dabalataa Doctor teknolojii tu zabana kana teknolojii bada. Seena asii gurgurama kaleen kun. Sheekticha maatii waa jechuun barbaada yeroo tokko. Warri kalee bitu kun. Wanni na dhibu. Sheekticha maatiin. Taajira kaleen qabnetu jiraami ustaas. Ustaazicha amma galee ba'e sanaan ama jiramu sanaan waa gaafadha. Nuni ilaallatu waan jedhe sitti naannessuu barbaade. Dhaqee nama dhimma warra namaa na laallata jedhee ofitti fudhate kan suma yaa jechuudha namni sun dhaqee suuraa akka itti poosta'u dhabee kan warra namaa isa laallata
ka obboleessa isaa isa hin ilaallatu akka warra namaa jala fiigan jechuun ka warra namaa ilaallata jedhee ofitti fudhatee suuraa poostaa ture. Higalee ka obboleessa isaa isa hin ilaallatu garaagarummaan as keessa jiru maali darasaa sana darasaa ammasii ba'isan. Kanan gaaffii qaba isa dubbisitti ilaallatu. Mushkila su problem no bakka inni xannama ifi waayita dhiisa. Yaa. Jamaki halkan gaarii qabaadha rabbi si waliin haa jiraatu boru galgala walitti eegnaa. Dhugaan argamu dhugaa baatu asuu fidan achiin haftu hin jirtu tanuma jazakallahu khairan. Ammoonni hawaasni as jirtan kun hubattan dhimmi asliin kaase yaala abdii balleessuu osoo hin taane abdii akka yaalamu taasisa malee akka abdiin dhibeedhaan miidhamu hin taasisu tokko kan. Waa'ee amma sheekolee ka irratti nama sheekaatiin sheekoleen as koottaa jechuun abboonni keenya akka dhugaa argitan koottaa waan tana nagahee argaa jechuun asliidha. Minaalbaataan akka kiyyatti gara wanda ittiin fudhadhullee tan akkasitti akka barbaadu galatoomaa hammeen nan qabu koottaa namni sheekoleen koottaa jechuun dhimma waa gargaaruu dhimma diiniidha dhimma nama diinii qabu numatti ittaaneera dhugaa jedhe yoo badeellee jiraate. Yoo waa gaafa waa tolan qofa sun taane gaafa waa badanillee itti gaafatamummaa waan sanii fudhachuun dirqama yoo waa hojjetaa jiraan waan hojjennu irratti gaafa tole qofa osoo hin taane. Kanaaf amma taatetti ooyifii olii godhaatillee Ahmadittillee gadoon qabatin itti dhiisii bira lufi ulfaadhaa galatoomaa dhimma jiru laalaatii abdiin matammaan kan kee akka reef obboleessi kenna jedhe akkuma reef ustaaz Usmaan Oroonillee jedhetti boru galgala sa'aatii jedhametti atummaan dhufiitii dhugaa jirtu waraqaallee baasii. Yoo dogongorillee jiraate obboleeyyan kiyya isinit dogongore ani ilma keessan jedhe yoo ammoo dhugaa qabaattellee lakki dabanna irratti hojjamee dhugaan tiyya tana jedhe antanuma malee ammallee wanni nama biraallee barbaachisuuf illee hin jiru dhugaan jirtullee tanumallee heedarillee ka jiraaru maali namni biraa baasuu hin danda'u innummaan baasee haa dhufu kun dubbii dhugaati an dhugaa irraa dabuun hin taane asliin ragaa fudhate isallee nu mul'isellee kanaaf amma taateen abdimmaan yoo as jala jiraattee sagalee kiyya dhagaa jiraatte Borgalgala saati tiyaadda itaa amma jarjara illee ol baay'illee siin hin jedhu miira keessa illee jiraat miira irraallee bayii badhisi ilaali borgalgala koottu dhugaa kan kee waan jiru asitti madhu siin jedha ulfaadhaa galatooma halkan gaarii naa qabaadha Oro salaama siin gaafanne abdii nagannaa jedha inshallah salaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Baba odo isin bayin dura waa jechuu barbaade afaan lama garaan ka toofiqi maan dumurre kafaa ittiin qabame waan dubbanne wasile. Aishee. Ini dabalataa guruppii dhattee namni si'a babbalattee sodaan qaba deemsa kee kana deeggaree ka'ee si'uma amma deemsi kee kun naa ta'e. No, shari'aan barbaachisa. Nama kuma kudha lama as jiraami. Wallahi. Yoo birriin kun miliyoona 16 ol miliyoona 16 ta'uu amanan warra amma mufatellee hin amansiisa yoon amansiisee ana dogoggoree jedhe yoo inni uummanni ilmamuu barbaada. In barbaada waan ta'eef haa ilmatu hin sirreessa fara. Garuu riyaalitiin jiru dippiloomaasii birrii guddaa nu barbaachisa. Gammachiis bitachuu barbaanna biwaahidiin tunnuun taane yara kenna amma ustaad Ahmad miira kenna gati makiina mataan bitatte ijoolleen kamma ustaad maasti galchi jedhee ustaad Ahmad lolu kana gidee karaa deemtu Mazmuri wanna dhaggeeffataa deeman mazmuri yaa asii maaltu jira laal ana amma kana hunda sitti himaa an engadda gaafa ustaad Raayyan maxxansu akkaawuntii isaa maxxansu akka itti maxxansiisan beeka akkaawuntii maqaa ustaad Raayyatiin banuuf bansiisuuf itti dhaqanii eega baankii jala ga'e ustaad Raayyan deebi'ee akkamitti akka deebi'e beekaan ragaa qabatamaa qaba bara ragarra dhaabbadhee dubbadha bara lafumaa ka'anii gizee ila waggaa 100 jiraannu haga jiraanne san dhugama dubbannet dhugama hawaasa kennaa dubbataa duuna jara kenna anamma walii gala yoo feetan akka oromootti koottan dura dhaabbadha yoo feetan akka islaamatti koottan dura dhaabbadha yoo feetan Itoophiyaan addunyaan guutuun as garagaraa dura dhaabbadha allaqe daqqaqe waa'een kiyyaaf waa'een ijoollee raggaasaa walitti seeneera wanti addaan dubaatu dhugaan gargar isin guurti abjir dhugamaan gargar isin guurra dippiloomaasii yoo ta'in
Taanuma dubbadha. Dubbiin kun asiinillee warri cal'isee deebiin deebisu taanaan tantee dhugaan fudhannaa agarsiisan. Ani asii gaa amma gara. As dhufanii ragaa kana dharaaf dhugaa nu raggaasisan taanaan ijoollee raggaasaa raggaa kinnatu tantee dhugaa ta'u. Asii wannan sitti mu afaan itti na eenyu godhame tokkoffaa nan beekan waan sitti deemu karaa keessoon innumta sitti dubbatu karaa keessoon si dhaamsuu fi sobduu si godhan dhaamin harkan kennin sillee nama biratti akkas hin taasifamne sitti dhufa jaarsummaan jechuu kooti akkas godhii dhiisii amantii akkasii namatti itti duulaa siin jedha namni keessaan dhufe kanan dhagayni dhugaarra nu jalaan tarkaanfatiin siin jechuun barbaada adeemsitti fufuu qaba yoo du'a ta'e wajjin si walii wareegamni kaffalama ta'e yoo du'a ta'e an du'ee dhugaana ba'u an du'ee jechuudha namni du'a ta'e saamicha ija baase namni nama saamaa jira saamicha ija si keessaa fudhachuuf kalee atamma baaseen gurgureettu utuu ati raftuu si keessaa baasa uummanni kun utuu ati bira teesse uummata saamichaa qophaa'ee deemu jechuudha. Nama fayyaasaa sassaabachuun fayyaasaa waan ga'u gargaaruu waan jiru garuu fayyaarra darbanii immoo siisteema biraa utuu fayyaa dhibamanii jiru siisteema biraa ofirratti dalaguun gaariin taatu jechuudha fayyaasaatiif illee. Amantaa biraan nu gammadaa nama biraa quba nutti qabaan hin jirtu afaan Oromoo akkasiin jirtu si'an dhaggeeffatu. Taloon zayitii itti naqxe warran qabdu gosan qabdu isiinuu kaffaluu qabdi barkuun gumaa qallaan. Kaffaluu qabdi yaa. Jaarsummaa karaa keessatti dhufan yaalama $50,000 jedhanii gogama yaaluudhaaf kanallee gaaf dura mucayyoo amma gara Harargeetti gubatte tani Ameerikaatti hagamii yaalan sanillee nu qoradhu doktoraatti tanallee information abaasi bakka gatii rakasaatii yaalchifna yoo akka horiillee. Amma fakkeenyaaf yaalaaf miliyoona tokko gaafatanii kiriil akka uummataa ta'uu fi miliyoona tokko gaafatanii miliyoona tokko san keessaa Sheikh Jamal Aliyyi 500 danda'ee warri mana yaalaa ispoonsara waan godhe qabaa birrii xiqqishuu wayiiti kabaya achittu miliyoona ka uf duraa baana bara nama ka uf duraa gaaf duraa 55 inni jedhe kanaayyuu yoo ta'e 55 jechuun birrii Itoophiyaa miliyoona 9 doolaari 55 birrii Itoophiyaa miliyoona 9 birriin guurame miliyoona 16 miliyoona 9 keessaa hoo dhibte meeqafa miliyoona 7 lafatti hafa hingaa ka kanuma jennee bara hingaa birriin guuramaa jira eega sunu walitti qabame eega miliyoonni 16 haafi wayi kun walitti qabame amma hoo birriin maqaa isaatiin guuramuu hoo maa barbaachise maaf walitti qabamaa jira isuu dhiisaa ka walitti qabamee jirullee dhiisaa ka ganaa walitti qabamaa jirullee dhiisaa ka nama bira jirullee dhiisaa ka obboleessa bira jirullee dhiisaa ka mataa kiisii isaa qofa akkaawunti isaa bira jiruu hin gayaa jenne barnu. Akkasii boru walitti deebinee waan jiru murteessina hundumaafuu nagayaan tura uummanni kiyyaa ani abbaan feetan na jibbuu dandeettanii abbaan feetan na jaalachuu dandeettan garuu dhugaan dhugaadha. Kursirraa walii ka'an malee dhugarraa waliin ka'an. Lubbuu jirta dhugarraa waliin ka'an. Birriin guurame irra ishee deebi'a waraabadha viidiyoo. Birriin guurame miliyoona 16 fi 200,000 fi 76 fi birrii 409 saantiima 79. Kaashino kalafa jiru kun. Warri mootu na gaafatame kana gaafatame jedhaa jiru qodaa uumama kana tottolchuu jijjiirachuuf bakka buburrate san $55,000. $55,000 80 baay'isa. Bamato 80 baatut. Bamato 80. Ana gowwamuyyuu herreega isin barsiisa. 55 baay'isuu 80 meeqata? Miliyoona 9 ta'u 55 baay'isuu 80 bamato 80 baatut. Meeqata? Miliyoona 9. Miliyoona 9 irrisu miliyoona 16 sagalee irrisa torbanafu hinga yamunga ure kanu bitin injere barma bootane ko ani sin yaadati male ko min tin adelam ko min torbanafu baka over lakki goota kenna hayyu kenna obboleessa kenna hayete mo birrikeeti miti
lubbuu kee kennuufii dandeetta. Dhugaan jiru kana dhugaa irratti gargaaruu dandeetta. Fi amaanillaahi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoo dubbiin soba taate amma statementii baasanii boru fidaa kottaa abbaan barbaadde qaama barbaadde Abdii Raggaasaa, Addisuu Raggaasaa, Heydar, Ustaaz Xaahir, eenyuutan abbammaan feetan hundi keessa warri koree keessa jirtan garee feetan irraa boru asrii gisee amma banu kottaan asobsiisa. Ol ka'ee dhiifama maali? Waan ummanni kun natti murteesse murtii isin natti murteessan fudhadha. Yemin dhiifama gaafachuu bicha. Dubbii dhiifama gaafatanii miti. Dubbii uf ajjeesan. Maqaa balleessitee obboleewwan kee jettan raasan haxifaa jettan inni zayitii ufitti naqee itti naqamemi. Ani wannoo ufitti naqa maali jettanii kana kabakka yoosu buun goree nama ajjeesu san maali maqaa isaa? Kaachumatti duqeetii nama godhu tokko maayin? Asiida. Zayitii itti naqamemi asiida isitti naqa laabii banee asiida ufitti naqa yoo dubbiin kun sobate. Asiida. Akka namni tokkollee Oromollee na yaalatu hin dandeenye asiida ufitti naqaa isin hin jedhe yoo sobata yoo sobe. Or kalee kiyya keessaa baasee yaalchisa. Allaqee daqiqee never ever. Lakkii karaa dippiloomaasiitiin finnaa yoo jettan immoo ummata kanaan walitti nu araarsi yoo jettan immootu ani motora warra miidiyaa kana hin beeka. Walitti isin araarsa. Amma warri adira deemee gowwaa yeroo kunillee waanuma biraa iccitii biraa haa baasuun arrabsan. Hordoftoota kiyya malee isaanii hin beeka. Ana iccitii biraa baasuuf warri arrabsaa jiru kun xilaata keessanii malee deeggara keessanii miti. Amala ijoolleen hordoftuu beekaa. Isinii galee yoo mootuu karaa dippiloomaasiitiin finnaa jettan karaa keessaa naa barreessaa ani ummata hin dogoggoree feekidhaa jedhee itti iyyeetuma isinii fudhachiisa. Amma birriin kuni feekidhaa jedhee isinii fudhachiisa. Fudhachiisuu danda'an. Kana amma birrii kana kunoo mileenni 16 kuni feekidhaa fudhadhaa yoo jedhanii fudhata uummanni miidiyaa warri TikTok kun miskiina. Homa iyyaan argan kana feekidha jedhanii fudhatan. Feeknoo kunoo maqaan qabu waa takka hin qabu waraqaa daara achirratti lakkoofsi barraa'ee yoo jedhan mileenni 16 kana uummanni hojiin feekii jedhee fudhata. Dippiloomaasii yoo dhuftan jechuudha. Akka amma ustaazama kana ati eenyu taateeti minaamin yoo jette immoo yaanda rakkoo biraatti uumama. Kan eegaa mismaamaat miidiyaa kanatti afaan qawweetiin hin ta'u nu wajjin. هذا دليل صحيح. دليل رجاء قرآن في حديث الراكم مثل في الدن بانكي إثيوبيا بريت ستمنتي ماكو كانوا مكا أكاونتي من أوند نما بري با فاتح بري كذي تقولوا ياندا مكا يدي تنسيني في رواية سنة تكي أولي كم خديجة هجانا قلشته بنت إسلام هجانا قلشته مارين هجانا قلشته مامر هجانا قلشه منامن هون ثاني مكانه مقالچه هون دوجين سني في دانه لا يو بروايساته وما تكركوني no problem don't worry كانوا يرو غاري كبدا በጣም ወዳችኋለሁ